Ashama harka fuune kabajamtoota ilmaan Oromoo eedila addunyaa kanarratti argamtan hundi keessan bakkuma jirtanitti nageenyi kiyya kan kabajaa lagi qaxxaamuree tulluu qaarii isin dhaqqabu. Egaan guyyaa har'aa wanta ajaa'ibaa isiniif qabadhee dhiyaadhee jira. Wantan isiniin jedhu kana qalbiidhaan na dhaggeeffadha. Hedduun keessan chaanaala Mootii Miidiyaa jedhu irratti na beeytanii kan kanarraaf immoo Mubee 430 irratti na beeytanii almost amata lama waggaa lama ta'ee jira. YouTube irraa fagaadhee jira. Warroonni amma dura na beeytan achirratti na beeytanii kan kanarraaf immoo TikTok irratti accountii Mootii jedhuun namoonni tokko na beeytanii hedduu famous miti. So kanaaf hin dhufne dhimmi aan dhufeef dhimma addaati. Chaanaala kanarratti har'a dubbachuu wanni barbaadeef wantoota tokko wama isin beeytan kanammoo tarii namoonni tokko illee hin beeyne wal hubachiisuudhaaf Simbo Show jedhamti haati chaanaala kana. Simbo Show intala qaxalee daa'ima waggaa almost waggaa 12 iyyuu hin guunne Taayilantii addaa qabattee dhuftee jirti. Taayilantiiwwan isiin qabattee dhufte kanaan ammoo maaltu isirraa eegama, nuti maal gochuu qabna, maaltu nurraa eegama wanta jedhu laaluun hedduu barbaachisaadha. Yeroo hedduu namni kenna keessattuu namni Oromoodha bakka silaa qarqaaramuu qabutti, bakka silaa bira dhaabbatamuu qabutti biran dhaabbannu wal hin jajjabeessinu. Taayilantiiwwan isii keessaa wantoota hedduu isiniif qabadhee dhufee jira. Achirraa isii ilaalaa daawwataa, wanta isiin hojjettu daawwataa, yaada kennataa. Isinis komantiidhaan wanta hafe jettan yookaan wanta dabalamuu qaba jettan akka yaada keessan komantii irratti kennattaniin barbaada. Garuu jidduudhaan yaada kiyya wantoota tokko jechuu barbaada. Wanta nurraa eegamu, wanta isirraas eegamu, wanta isiin gochuu qabdu, wanta ammoo nuti isiidhaaf gochuu qabnu. Mee viidiyoo tana dhaggeeffadha. Waan hedduu nama ajaa'ibuudha. Intalli qaxaleen daa'imni lafaan dhuftuun tuni yeroo akkanatti hojii ajaa'ibsiisaa kana qabattee gara keenyaas dhiyaatu nuti hoo maaliin isii dabaaluu qabna, maaliin isii cinaa dhaabbachuu qabna, moo qarqaarsa nurraa barbaaddi intalli tun qarqaarsa akkamii nurraa barbaaddi? Yeroo tokko miidiyaa irratti TikTok irratti ni argaa namoonni garagaraa gassiillee seenanii akkana siif goona akka isii goona. No, wanni nuti nurraa eegamu maali? Fakkeenya waan tokko isinii kaasuu barbaada. Feemasummaan yookaan ammoo beekamtiin akkanumatti lafaa kaatee tanamaa dhuftu jirti. Namni Taayilantii qabatee Taayilantii ufiitiin dandeettii ufiitiin dhufee fammasee bakka guddaa ga'ee faayidaa guddaa argatus jira. Namoonni tokko namu arrabsanii namu xiqqeessanii kaffee fammasanii faayidaas miidiyaa irraa argatanii ittiin jijjiiramanis jiru. Namoota ammoo Taayilantii addaa qabatanii dandeettii addaa qabatanii dhufanii na qarqaaraa dandeettii an qabadhee isinitti dhufe kanaan na cinaa dhaabadhaati akkan beekamu akkan miidiyaa irraallee faayidaa argadhu na godha gaafa namni nuun jedhu cinaa dhaabbachuu nama san deeggaruu gargaaruu irraa xiqqoo rakkina addaa qabna. Akka Oromootiitiin dubbachuu jira, akka saba biraa yookaan akka namoota biyya biraatiitti miti, akka siitiizina biraatiitti miti. Fakkeenyaaf siitiizina biraa yoo kaasne namoonni dandeettii addaa qaban fakkeenyaaf CR sabini isinii kaasuu danda'a jechuun Ronaldo isinii kaasuu danda'a. Ronaldoon dandeettii kubbaa taphachuudhaan addunyaa kanarratti beekamtii guddaa qaba. Garuu dandeettii kubbaa taphachuu qaba malee dandeettii haasa'uudhaa, dandeettii wanta shubbisuu, dandeettii wantoota garagaraa siyaasa irraa dubbachuudhaa hin qabu. YouTube banee ture almost baatii tokko YouTube Ronaldoodhaa kabaname baatii tokko keessatti miliyoona 63.7 akkas baatii tokko keessatti jechaadha. So Ronaldoon kubbaa taphata malee YouTube irra dhufee haasa'uu hin danda'u. YouTube irra dhufee shubbisuu hin danda'u. Namu Taayilantii addaa qabateetii dhufa gaafa gara miidiyaadhaa dhufu. Gaafa namni akkanaa kun nama kenna keessaa bayu ammoo beekamtii kennuufiin cinaa dhaabbachuun gargaaruun dirqama kenna ta'a jechuu barbaadeeti. Akka amma addunyaan guutuun Ronaldo jala deemtee YouTube isaa subscribe gootee haasaa isaa, dalagaa isaa, gocha isaa, oolmaa isaa daawwattu kanatti intala kanaaf subscribe goone wanta isiin hojjettu, wanta haaraa isiin fiddu quba haa qabaannu. Qarqaarsachaan ammoo isa kana saantima isiidhaaf hin baafnu, mallaqa isiidhaaf hin baafnu, yaada
ammas tarii namoonni tokko yoo keessan yaada kennaniif akkanatti hojjedhu bifa kanaan akkas godhi yoo jedhaniin in alatti YouTube isi subscribe gooneetuma gaafa isin video gadhiiste like gochuudhaaf dhumate kanarraan kan isii gargaarumaa inni Googleedha abbaa YouTube itti mallaqa isiidhaaf kafala isin as baatee akkana kaameraa naabota kana naagodha uffata aadaa naabita maal naagodha jettee gaafa dhuunfaatiin nama kadhatte ebaluun sun kadhattuudha jechuudhaan asitti intala xiqqoo lafaa dhuftuu tana akkamiin gargaarree deeggarree sadarkaa guddaadha haasaa isin baay'ee simee video tana ammas daawwadha yawarra shaggar yawarra boole xiqqoo dabannu boole oromoo maaltu tuqaree ijoollee dhugaa wanta nama ajaa'ibuudha interviiwwan garagaraa namoota gurguddaa miidiyaa gurguddaa irratti isiin gootu haasaa namni guddaan namni sila barumsa baratee sadarkaa giraajuweeshiniidhaan eebbifamee yuunivarsiitii garagaraa irraa bahee haasaa hin goone intalli xiqqoon kun gooti na ajaa'ibdi yeroo tokko sila intalli tun manguddoo bara durii liqimsite moo isimatu guddatee bara durii jiraataa ture addunyaa kanarraa akka yesuusanitti deemee lama fadha hedduun ajaa'ibdi dhugaa dubbachuudhaaf keessaanis dubbisee waliin haasofnee jirra haasofni isiin nama wajjin haasoitu haasaa nama guddaa haasaa ijoollee daa'imaa osoo hin taane yookaan haasaa nama maachuurri ta'ee qofa osoo hin taane haasaa namoota nama durii nama waa'ee intala kanaa hedduun ajaa'iba ani tarii maatiin isii waan addaa wayii nyaachisanii wanta akkan isii godhu wayii nyaachisanii jiran yoo ta'e mistira san nutti himan nuttis ijoollee keenya waan akkasii nyaachisneeti akka ijoolleen akkanatti afshaaloman goona gaafa waan akkasiisan wanta maatiin isii nyaachise keessaan gaafadhee qoradhee irra ga'ee maatiin dhugaa jirtu naa hime miidiyaa irratti isiniif hima isinis ijoollee keessan bifa sanii waan akkasii nyaachifattaniiti guddiftan anyways oromooti dhaamsin ani isinii qabu maa inni ijoollee qaxalee xixiqqoo akkanaa tana gaafa jarri gaafa miidiyaa gara miidiyaatitti dhuftu deeggarsa isaanii haa goonu mallaqa isaanii buusii garagaraa isaanii buusuu osoo hin taane social media TikTokidhaan yoo dhufan TikTok isaanii follow goonee guddisuu fi yoo ammoo YouTubeidhaan dhufan YouTube isaanii subscribe goonee like goonee commentii babbareeda positive ta'e barreessinee fi akka isaan guddatan YouTube isii irratti viidiyoowwan hanga 5 post goote hanga ammaatitti guddaan kalaalame 9,000 akkasi 9,000 moo 8,000 kun ta'uu hin qabu maaliif namni tokko taayilantii addaatiin dandeettii addaatiin gaafa gara keenya dhufee na cinaa dhaabadhaa jedhe share gochuu fi like gochuu fi dirqama kenna fakkeenyaaf amma YouTube akka dhuunfaa kiyyaatti YouTube lama qaba YouTube kiyya lamaan irratti viidiyoo isii share godha mootii miidiyaa irratti isa kana mubee 430 irratti illee share godha isa kana jechaadha namoonni biraas fakkeenya kanaan bifuma kanaan viidiyoolee isiin hojjattee gadi dhiistu share haa goonuuf Facebook irratti haa ta'u YouTube irratti haa ta'u waan qabdan hunda irratti share godhaa fi hanga beekamtii isiin argattutti gaafa subscribe isii 20,025 seene isiin nama rakkistu hojii fi qofa hojjechuudha YouTube naandaa baariyaalii deemee nama hunda deema bira gaafsan kafaltii YouTube isiif kafalu fayyadamuudhaan wanta silaa hojjechuu qabdu dandeettii silaa uumamaan waan isii kenne kana nu biraan geetti Oromoo ittiin beeksifti Oromoon akka addunyaa keessatti beekamu gootee jechaadha kanaaf wanti nuti gochuu qabnu maanni walumaa galatti wantuma isiin hojjattee nu biraan geette kana olii gadi share gochuuf fiidha kanuma wanni barbaachisaa wanni nurraa eegamu jechaadha so maatiiwwan isii ammoo warri isii sadarkaa kanaan kunuunsitanii sadarkaa kanatti akka isiin hojjattee uummata ofii biraan wanta gaarii kana akka geessitu gootan galatooma hedduu galatooma maaliif maatiin bara durii ijoolleen didiqqoom nama guddaa waliin hin haasoftu bakka ijoolleen namni guddaan oole hin oolu ijoolleen hin dubbattu jedhaniiti mataa keessa gadidhaanii ijoollee keessatti taayilantii yookaan dandeettii isaanii ajjeesaa guddisan bara kanatti ammoo ifaan ifatti intalli abbaa fi haadha bira teettee taphattee sirbitee ragaddee shubbistee aadaa Oromoon qabu kutaa 11 keessa naannooytee bifa kanaan gaafa isiin agarsiiftu hedduu namatti tola maatiinis galateeffamuu qaba ijoollee ilmaan Oromoo please bira dhaabadhaa intala tana gargaara YouTube mesii subscribe godhaa kan wanni isiniin jechuu barbaade an mootii miidiyaadha yeroo biraa viidiyoo biraatiin chaanaala kiyyarratti isaa ta'u asirratti viidiyoo addaa hojjannee walitti deebi'uu dandeenya warroonni isin mufachiisee jiraate akka tasaa dhiifama
kanneen waliin beekne asirratti wal haa barru jechuu barbaadeeti yeroo gaarii qabaadha. Bye bye.